Ashama harka fuuni kabajamtootaaf daawwattoota keenya kun qophii keenya kan dirree cinaaqsan irraa akkam appilikeeshinii irraa maallaqa hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Har'a appilikeeshinii haaraa tokko isin garsiisa. Appilikeeshiniin kunis kunooti asirratti pilaastoorii keessa eega seentan booda piriisii itti barreessitanii eega itti barreessitanii booda sarchii irra to'itanii eega to'itanii booda kun piriisii kanatti isinii fida. Appilikeeshinii baay'ee bareedaadhaa fi nama fayyadudha. Appilikeeshinii kana keessa seennee kun waan banadhee waan hin jiruu fi akkaawuntii warri qabdan akkaawuntii keessa logiinti gootanii seentan jechuudha. Kunooti akkanumatti an duraa tokko fuudheen hojjedhe. Appilikeeshiniin haalli keessi isaa kunoo kana fakkaata. Appilikeeshinii kana keessatti beeksisa eeguudhaan guyyaadhaan waan si kaffalu qaba. Akkasumas wantoota hedduu of keessaa qaba. Appilikeeshiniin kun haalaan bareedaadha. Kunoo keessaa baasu yoo barbaade doolaara 10 keessaa baafta. Fi achi ol akkuma dandeettii keetii ittiin hojjechuu akka dandeessu warri daataa firii qabdanii fi warri waayifaa jala teessan appilikeeshinii kana fayyadamuu ni dandeessan jechuun barbaade. Warri chaanaala kanaaf haaraa laayikii fi sabskiraayib gochuun deeggartii barnoota kanaaf fakkaatu hedduu qabannee isinii dhufna. Kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya kunooti namaaf infiniitii yoo gootan firiindoota keessaniif akkana kaffaltii isinii kafala. Baay'ee bareedaadha kabajamtoota kiyya. Waan nu daawwattaniif hedduu galatooma. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan laayikii fi sabskiraayib gochuun deeggartina. Barnootaan kana fakkaatu hedduu qabannee isinii dhufna. Warri akka itti banattan hin beeknes koomentii irratti yaada keessan nu barreessaa. Akkamitti akkaawuntii itti galfattee akkamitti akkaawuntii haaraa banattee itti galfattee ittiin banatta kan jiru isin barsiisa.